Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube Saaq Zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenya keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha egaa deebineeti jirra. Egaa baga nagaa taatanii jecha egaa torban kana keessaa waan ajaa'ibaa hedduu argaate turre jechuudha. Sabboontota lama kan yeroo ammaa kana keessatti sagalee uummata Oromootii fi sabboontonni Oromoo awwaalamaa jiran kana keessatti weellisaa Taaddalaa Gammachuutii fi akkasumas ammoo atileet Daraartuu Tulluu arganneeti jirra jechuudha. Dubbiin isaan godhanii fi sirbi Taaddalaa Gammachuu torban kana keessa miidiyaa hawaasaa irra deemee ajandaa ta'e waan gurguddaa nutti agarsiiseeti jira jechuudha. Takaaroo Phiiphii keessattis kan inni uume jira. Akkasumas dubbiin atileet Daraartuu Tulluu dubbatte dubbii uummata Oromoo gammachiisedha jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan gama weelluutti hogguu deebinu dubbii keenya irratti guyyaa kaleessaa weelluu lamatu gadhiifame. Weelluu lamaan kana keessa kan Keekiyyaa Badhaadhaa akkuma jirutti ta'ee dubbii keenya irratti weelluun Keekiyyaa Badhaadhaa walaloo fi daloon isaa bareedaa ta'e akka inni itti hojjete xiqqoosi sagaleen isaa qulqullina hin qabu wanni inni jedhullee keessootti hin beekamu. Kilippiin isaallee dookumantariiwwan adda addaa kan hojjetamedha waan ta'eef baay'ee hagana akka eegne hin taane jechuudha. Dubbii keenya irratti weellistoonni yeroo ammaa gurra qaqqabanii namoonni waan gaggaariidhaaf waan kanaan dura hojjetan caalaa waan isinirraa eeguuf osoo kana gaaffii keessa galchitanii weelluu hojjettanii jechuun barbaada akka nama weellisaa yookaan aartii keessa jirutti. Garuu kan Hawwii Tazarraa namni baay'ee fookasitti godhee hin laalle jechuudha. Akkuma beeknu Hawwiin ni komatamti Phiiphii jalatti galtee jirti jedhameetu komatamaa ture. Sirriidha. Kanaan dura wanti isin miidiyaa irratti dubbataa turtee fi wanni isin jara wajjiniin tatta'aa turte ni jira jechuudha. Akka shakkamanu godheeti jira. Garuu Hawwii Tazarraa sirba yookaan ammoo sirba qabsoodhaan nama beekamudha. Yeroo qeerroof qarree keessatti nama wayyaanee fuuldura dhaabbattee falmachaa turtee fi miidhaan adda addaa irratti dhaqqabee jiru jechuudha. Dubbii keenya irratti namoonni hedduu nama fakkeenyaaf sagalee uummata Oromoodhaaf ta'aa turan kanneen akka Caalaa Bultumee akkasumas ammoo sagalee uummata Oromoo addunyaatti beeksisuudhaan atileet Fayyisaa Leellisaa jara tokko. Garuu jarri kuni mootummaa amma uummata Oromoo kana ajjeesaa jiru jala galaniituyyuu galanni isaan kaleessa uummata Oromoodhaaf oolan jalaa mulqameeti jira jechuudha. Garuu Hawwii Tazarraa kaleessa weelluu isin gadhiifte akkuma argaa jirtan iskiriinii kanarratti jechuudha. Weelluu ajaa'ibaati weelluu isin gadhiistee jirtu jechuudha. Weelluu sana keessatti namni bareechee hubatee ilaalee jedhee been achi jedha. Kanaan dura kanan si abdadhee ture amma alagaa jala fiffiigaa turte ergaawwan gurguddaa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Weelluu Hawwii Tazarraa kuni kana react gara fuulduraatti booddee itti gochuu ni dandeenya. Kanaaf namni hedduun Hawwii Tazarraa kana dhaggeeffachuu danda'udha qaba. Kanaan dura shakkii gurguddaa waan irra jiruuf namoonni baay'ee amanaatiin turre jechuudha. Garuu weelluun isiin kan baaste kuni weelluu ajaa'ibaati. Weelluu yeeloo fi yeedaloon isaa baay'ee bareedaa ta'eef kilippiin isaa akka gaariitti hojjetamedha. Ergaan inni achi keessatti qabummoo waan ajaa'ibaati. Kanaaf jennaan weelluun Hawwii Tazarraa kun dhugaa dubbachuudhaaf taanaan gingilchaa kaleessa Keekiyyaa Badhaadhaa hojjete ni caala jechuudha. Baay'ee waan addaati. Reakshinii isaa booda itti deebina. Dubbii keenya irratti weellisaa fi doktora kabajaa jaallatamaa abbaa Oromoo, abbaa aartii, abbaa seenaa kan ta'e Dr. Alii Birraa dhukkubsachuun isaa ni beekama. Kanaan dura dhukkubsatee Dubaay keessatti yaalamaa ture. Kanaaf ammoo gara Dubaay irraa gara biyyaatti deebi'ee hospitaala Adaamaa keessatti yaala isaa kan hordofaa turedha jechuudha. Kanaafuu dhibeen isaa baay'ee itti hammaachaa dhufeeti jira. Weellisaan kuni qabsaadhas weellisaadhas doktora kabajaa weelluu aartistoota Oromoo keessaa hangafaa fi adda dureedha. Weelluuwwan gara 100 hedduu hojjeteeti jira jechuudha. Walaloo feedaloo namoota hedduudhaaf kenneeti jira. Dubbii keenya irratti guyyaa har'aa holollee sobaa irratti adeemsifamaa ture. Kanaan duras baay'ee Aliin Birraa yeroo baay'ee du'eeti jira, wareegameeti jira, warri jedhaa turan hedduu jiru jechuudha. Garuu oduun kuni waan hin taane waan ta'eef
namni tokko odeeffannoo qulqulluu waan ta'een alatti miidiyaa irratti kan deemu odeeffannoo kana eenyu gabaase yookaan immoo hammam dhugaadha jedhamee jala bu'amee hordofamuu danda'udha qaba. Weellisaa Alii Birraa baay'ee ammaaf hin wareegamne jechuudha. Diinni isaa haa wareegamu, rabbi umurii isaa biranuuf haa dhaabbatu. Weellisaa Alii Birraa nama baay'ee kabajamaa fi aartii uummata Oromoo keessatti ga'ee guddaa nama gumaachaa jirudha jechuudha. Weellisaa Alii Birraa garuu guyyaan dhuguma dhukkubsachuun isaa dhugaadha, garuu hin wareegamne yaala keessa jira jechuudha. Rabbi yaala isaa yookaan fayyummaa isaa guutummaan guutuutti deebisee gara uummata isa jaallatuutti rabbii isa haa maku jenna. Kanaafuu oduun hadha deddeemaa ture akka sobatee mirkaneeffanneeti jirra jechuudha. Kanaaf egaan daawwattoota kan keenya torban kana keessa waan ajaa'ibaa hedduutu jijjira. Weellisaa Taaddalaa Gammachuudhaa kaasee hanga Daraartuu Tulluutti akkasumas weelluuwwan gagadhiifamaa jiran kanneen akka Kikiyyaa Badhaadhaa Gingilchaa fi anaafis akkuma siif roobe anaafis ni tittiifa mata duree jedhudha weelluu isin kan hojjette jechuudha. Weelluu kanamee waliin react haa goonu. Hundi keessanis immoo daawwadhaati YouTube kanallee subscribe godhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Hamma gara reactioniitti darbina.
Egaan daawwattoota keenya sagantaan har'aaf qabannee dhufnee kanuma fakkaata waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna nageetti.